Maaf jirra duraan dursee koreen ijoolleen lafaa dhuftu jajjabeen biyya Niizerlaand keessa jirtu waan kana harka hawaasaa maqaa Oromootiin biyya tana bu'ee jiru cabsitee waan kana mul'isuu keessaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaan mallee inni kaan wanni an gabaabsee isin jechuu barbaadu hoggaa asittis walitti argamnee akka kabajaa fi naamusaan walitti deebinee waliin kaayyoo teenya waan baaneef sangalmaan gaachuu danda'uu qabna akka adda faffacaanes ninja kabajaa fi naamusaan jaaramnee jaarmaa keenya agarsiisuu danda'uu qabna wanni jirtu warri amma dhuftanis baga dhuftan biyya Niizerlaand bareeddu haa ta'u garuu hawaasni nurra rafee jira hawaasni ummataaf sagalee hin ta'u hawaasni biyya tana jiru yoo faaqame marti isaa lafa Finfinnee guuratee Adaamaa guurateeti keessi isaa piippi gubbaan immoo hawaasaaf ni taana abshir nuti hawaasa bakka isinii bu'aa jedhaniiti nu dura tattaa'aa jiran waan kana hundi keessan sammuu teessan keessatti qabadha dubbii tana dubbiin tuni gaafa isin waan akkanaa goona hawaasaaf sagalee taana hawaasaaf dhaabbanna hawaasni keenya akkana keesseera waan akkanaa isinirraa barbaanne jettaniini isin hin dhagayan akka haajaati isin tabiraa takka qofa itti irraa barbaaddanitti fakkaata haa ta'u malee koreen hawaasaa gaafa hawaasa kana bakka bu'ee taa'u nu fayyaduufi isin fayyaduufi warra maruuf kana fayyaduufi warra biyyaatiif sagalee ta'uufi dhugaa ummataa baasuufi dhugaa ummataa dubbachuufi malee isinirras rafee hawaasarras rafee oromiyaarras rafee nu gurguratee ha biyyaa gurguratee waliin teenyee fi sharafamaa jira kana quba qabaadha akkan gurguramne isin eega biyya dimokiraasii keessa jirta biyya dubbatanii irraa dhagoo keessa jirta waan ta'eef gabbaa dubbadhaa abbaa isinii ta'eef dura haadhaa akka isin deemu ba'a akkasuma immoo guruupii waboodha abaa waboo biyya Niizerlaand keessa jirtu jira asitti ijaaramtee jiru isaanan kanallee hawaasni ukkaamsee ture hawaasni biyya tanaa bakka bu'e isaanan kanallee waa agarree ifitti dhiyeessinee waliin mari'achaa jirra guruupii saditti seenaatiin miseensa abaa waboo ta'uun yeroo ammaa kanatti furmaanni jiru kana qofa Oromiyaan yoo kanan ta'ini wanni ishii baasaan jiru yeroo ammaa kanatti qabsoon karaa nagaatillee hin baafne akka amma waliin laaqaamtee taa'u jirtu ni agartan jechuudha kanaafuu Abiyyi Ahmed Oromoo bakka hin bu'u Oromiyaa bakka hin bu'u Oromiyaan adhallee borullee biyya malee naannoo miti waliin gallu Oromiyaan biyya malee naannoo miti waliin gallu waliin gallaami Oromiyaan biyya Oromiyaan biyya Oromiyaan biyya Oromiyaan biyya qabanneeti kanaafuu kabajamoo obbo Yaabsiraa fi akkasuma jaadhirkoon nuti argamanii isaan yoo na dura isin beeysan hin beeku miseensota abaa waboo biyya tanaa keessa jiranii wal baraanii hawaasa wal baruun carraa kanaa tanarratti kanaafuu wanni isin abdii fuula duratti qabdan kana qofa wanni isin hin jiru barbaadu kana ittaan sun immoo Oromiyaarraa karaa dhaabdolotti yaana Abiyyi Ahmed Oromiyaa gurguree fitee jira Oromos kaan ajjeesee kaan gurguree kaan biyya baasee ari'ee jira Abiyyi Ahmed Oromoo bakka hin bu'u Abiyyi Ahmed Oromiyaa bakka hin bu'u ajjechaan uummata Salaalee irraa dhaabbattu ajjechaan uummata Shirka irraa dhaabbattu ajjechaan daangaa Somaaliyaa irraan jirtu haa dhaabbattu ajjechaan Wallagga keessatti jirtu haa dhaabbattu daangaan Oromiyaa saamamaa jira daangaan Oromiyaa saamamaa jira dhiigni Hacaaluu nuun baane gumaan Hacaaluu nuun galle gumaan Baatii Urgeessaa nuun galle gumaan kumaatamaan qeerroodhaa nuun galle Abiyyi Ahmed qeerroo bakka hin bu'u Abiyyi Ahmed Oromoo bakka hin bu'u sirni gabroonfataa Abiyyi Ahmed kalmatti feelliif sirni gabroonfataa Abiyyi Ahmed kalma wayyaaneeti
Oromoon 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 waan jaarraa 27 keessatti ta'in waan jaarraa 27 keessan ta'in waggaa 8 keessatti ta'e waggaa 8 keessatti ta'e isaan immoo waggaa 8 keessatti waan godhanne jaanii isaan ammoo waggaa 8 keessatti waan godhanneedhanii faarsee bulaa bobbaafatanii nurratti leelisaa jiran nurratti leelisaa jiran kun tasumaan ta'u dogoggora kun hojii faarsee bulaati dhiigni Oromoo ammallee dhangala'aa jira mootummaan addunyaa nu haa beeku dhiigni Oromoo dhangala'aa jira dhiigni Oromoo dhangala'aa jira hin dhagamtu sagalee dhiigni Oromoo dhangala'aa jira mootummaan ammallee addunyaa nu haa beeku dhiigni Oromoo ammallee dhangala'aa jira mootummaan addunyaa nu haa beeku Itoophiyaa keessatti filannoon akka qabeessaa hin jiru Itoophiyaa keessatti filannoon akka qabeessaa hin jiru Itoophiyaa keessatti saba Oromoo cunqursuun jaarraa kanallee ittuma jira wanni jijjiiramee jiru Abiyyi Ahmed maqaa Oromoo qabaatullee Oromoo bakka hin bu'u Abiyyi Ahmed dictator Abiyyi Ahmed down dhiigni gumaa Oromoodhaan dhufaa ba'u Abiyyi Ahmed lammaaf hin ta'in Abiyyi Ahmed Jawaariif hin ta'in Abiyyi Ahmed Hacaaluuf hin ta'in Abiyyi Ahmed Oromoof hin ta'u Abiyyi Ahmed Oromoof hin ta'u down Abiyyi Ahmed down Abiyyi Ahmed biyya teenya irratti lafa teenya irratti dhiitamuun miidhamuun ajjeefamuun aanurraa dhaabbatu biyya teenya irratti buqqa'uun roorrifamuun ajjeefamuun aanurraa dhaabbatu milishaan ummata keenya haadha teenya abbaa keenya tumuu ajjeesuu aanurraa dhaabbatu ummanni keenya mirga jiraachuu haalaatamuuf ummanni Oromoo piippiin dagamuu hin qabu ummanni Oromoo piippiin dagamuu hin qabu ummanni Oromoo badhaadhina osoo hin taane kun badhaadhina osoo hin taane duguuggaa Oromooti sirna duguuggaa Oromooti afaan qawweetiin yoomilleen bul Abiyyi Ahmed Baatii Hundeessaa ajjeesee Hacaaluu Hundeessaa ajjeesee Lammaa Kaayinee Jawaar biyyaa baasee qeerroo kumaatama awwaalee ajjeesee Oromoo bakka hin bu'u kana maraaf itti gaafatamuu qabu mootummaan addunyaa ifatti mootummaa badhaadhinaa je'ee of leelisu beekuu danda'uu qabu keessa gabbu ilaaluu qabu ummanni afaan qawweetiin bulaa jira keessafuu Oromoon afaan qawweetiin bulaa jira guyyaa mootummaan itti halkan milishaan qawweedhaan ganda keessa yaatee buusii irraa guurti ummanni keenya gibira kafalee galii galchee qabeenyuma isaatiin miidhamuu hin qabu itti aansuun immoo wanni an jechuu barbaadu dhugatti waan garaa nu gube ummanni Oromoo Oromiyaa keessa jiru mirga dubbachuu itti dhiisaati mirga lubbuun jiraachuu dhabaa jira yeroo ammaa tanaa keessatti jechuudha. Buusii milishaa uffata kan itti bitu hawaasa uummata Oromooti humnaan jaalatee osoo hin ta'in waliin haasawaa jiru kun buusii kufaa gulufaati moo hajamu tokkos amma eegalutti biyyaa baane dhufa kunis kanas irraa fuudhan
gibirnis jechaan tolkaan yoo kabaluu baate immoo dachii isarraa buqqisan jechuudha. Kanaaf xiqqama sagalee uummata Oromooti ta'uun hedduun barbaachisaa jechuu barbaadetti. Galatooma waan dhaggeeffataniif ulfaadhaa ammallee borullee injifannoo hawaasa bal'aa Oromooti. Yoo isin dheertina kolcha.